السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاك سني فيا جرتني كوتا هوجي كينيا داوتا ها وري فريدان هوجين قبلتني أنا وري بيك تنجرتني ماني مكان ساكو بنتي جلتي بالريسة. say hi. السلام عليكم، كيف الحال حبيبي؟ تمام مية مية. تمام مية مية. أكم جرتني بل شو؟ أكم جرتني مالو؟ you know أكم جرتني؟ لا أنا يعني كيف حالكم؟ كيف حالك؟ هاي فريند، على طول فيديو، هذا فيديو فول فيديو خلاص، بعدين هذا لايك شير فولو اوكي سبسكرايب لقي ثاني جرتني بدي وجين كان فكاتا نبرا سنبرا ما فكاتا فريدة وجين قبضت تجولين باي فريدة وجين قبضو سا وري فيديو نما مولا لي اسمع فيديو نما لا شيري قدا ما جتو بربادني ما فيديو نما داوني سي ما شيري نما فينغون شيري نما نو قد انو تلالا فيديو ودو براد إيساجي وري والغرغارة شيري وليف قدا كومنتي وليف بريسا والقديسة وري جتن شيري نو قدا ودو كيسا نوراد إيساجي أفهم قفين تايناتي مي مالي فيديو ولي شيري قوتي تلفاز وري beekamtii qabdan nu yoo gargaarta rakkina maalii qabame nutti hima nuuf ibsa dhugaa rabbii ijoollee meeqa fakkeenyaaf amma biyya keessa fa'aa kan jiran ijoolleen oromoo yuutuubara hojjetan afaan oromoo duwwaa waan hojjetanii namni sheerii godhuuf illee hin jiru namni jala deemee illee ilaalu hin jiru garuu bakka girrigirrii bakka hokkamaan jiru akkasin jala fiigdan hundumti keenya qubees hin qabu bakkuma waajibitti duwwaa fiigdanii sin nama bebbeekamaa jala duwwaa fiigdu malee warra kaanii garagaltanii ilaaltanuu wahi wal gargaaru wal jajjabeessu immoo kan faarsaa oolu miidiyaa irraa isiinuu eessa jirtani mee isin mee ibsina jirtan warri wal gargaaraa odeessaa ooltan mee eessa jirtan wal gargaaru afaan qofaan illee faarsuu dandeenya bara hojiitti war nama hiikuu dhabame malee namni yuutuubii hojjetu guutee jira biyya lafaa yoom deemtanii gargaartanii beektan هذا فيديو أزرباي حبيبي كيف الحال؟ شو أخبارك؟ شلونك؟ ها؟ عرب ولا oduu miidiyaa irra oofaa ooluu dhiisaatii hojii hojjedha namallee gargaara ijoollee oromoo guddisaa
দেখতে ভাই পুরো বাজারে মাঝখান দিয়ে আপনাদের ভাই অটো মানে গলি দিয়েছে এদিক মানুষ যেতে কিন্তু কিসের তো কিছু মানে ধরেন এখন আপনি কাম করতেছেন হ্যাঁ কাম করে মানে কোমরাত দিয়েছে না এই কোমরাত দিয়ে এতে এই চুরি করে দিল তো খিদে বেড়া তোর বেড়াই বিয়ের সাথে দেখি তোর বেড়াই এখন থেকে কোমর শেষ তো ওলা মানে একটা শোল্ডার ভিতরে মাল নাই তো বাচ্চারা রাত উল্টা পাল্টা তাই সব শেষ করে লাগে Aristeri. Aduh, kena sot. কেমন আছো ভাইয়েরা ভালো আছো বাংলা বুঝনি ভাইয়েরা হ্যাঁ ও মনো ডালি লবণ দেছো না দেবাক ভালোবাসা হ্যাঁ ভালোবাসা বুঝনি Nasarok. Ethiopia. ليش؟ كده आज तेरे के ये दिसे मेहंदी अजगर भाई
Harus juga dah malah itu dah malah juga. Mana mami. अगर भाई ऐसा बड़ा भी जो कोई है आप लोगों को थोड़ा चेक ले ले कितनी लाइफ में तो कौन है ये लोग अगर सदा तो मैं नहीं रखता अगर वो akkasii isiniin jechuu barbaannaa sheerii godhaa nu jajjabeessaa warra jajjabina wal jajjabeessaa jettanii faarsaa ooltan jechuun nu jajjabeessaa kun nu as jirra nu maaliif hin jajjabeessan bakka bira maaliif deemtan afaan qofaan odeessinaa warri nama jajjabeessu odeessaa ooltan nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaade Fariidaa Yuutuubiin kan biraa immoo waan addisii gizee dhageessan isuma hamma kudha furee tokko isa duwwaa odeessan oolina waan haaraa fidaatitti dubbadha amma tiktok irratti mucattiin tokko heerumtee jirti samoonii kana waa'ee isiidhuma qofa ofaa ooltan hojii biraan qabdanu maal gootarre hojii biraa maaliif hin hojjettan waa biraa waa haaraa fiddaniin odeessitan akkas gootee abbaa manaa ilma qabutti heerumtee maal sin dhibu abbaa fedhetti namni abbaa fedhetti heerumu abbaa jaallatetti heerumu mirga guutuu qaba kanaafiyyuu maaltu isin dhiba waahii namaa of taajiraadha waahii namaa keessa wanti isin seesisu jira isin jaallatti heerumte isin maaltu isin dhiba namni kamuu waan fedhii isaa hojjeta isin waan fedhii keessanii hojjettanii ani waan fedhii kootiin hojjedha waan na gammachiise waan natti tole nu jedha isinillee akkasuma miti waahii namaa maaltu isin galche waahii namaa odeessuu keessa maaltu isin galche mucaa tokko miti mucaa kudhan yoo qabaate ani yoon itti heerume rakkina maalii qaba maal miidiyaa irratti ofiisuu waan akkanaan barbaachisa inni dhimma isii malee dhimma keessan isii duwwaa laallata malee isin duwwaa laallatu kanaafu warri waan isin hin galchine keessa akka bookee utaaltanii keessa buutan dhaabaa lammaffaa wanti isin jechuu barbaadu ijoollee Oromoo yuutuubara hojjetan kan biyya keessa jiran kan biyya alaa jiran yoo gargaartan warri yeroo hunda wal gargaaraa turii seerii waliif godhaa wal jajjabeessaa warra jala jiran ol fidaa gubbaatti ol baasaa wal cina dhaabbadhaa wal cina dhaabbachuudhaan haa beekamummaa duubatti hafnaa yeroo jedhu miidiyaan Oromoo hundanuu jira hin dhageenye garuu mee maaliif nu cinan dhaabbattan amma nu gargaarsa barbaada maaliif nu gargaartan namni tokko viidiyoo namaa tokko yoo ilaale maaliif isu sheerii hin godhin utuu jabaa dhedhee koomentii hin barreessin maaliif bira darba maal rakkoo qaba maal wanti isinirraa qannas wayii jira mee natti hima irra caalaan ijoollee yuutuubar hojjetan moo biyya alaa keessa jiraatanii biyya alaa keessatti immoo waayifaayi madaamiitiin fayyadama irra caalaa utuu biyya keessa jiraatanii illee mabraatiin rakkisaa daataa guutuun rakkisaa warra biyya keessa jiranitti hin faradamu irra caalaa warra biyya alaa irraayyuu kan nama gargaarsa namaa godhaa jiran warra biyya keessa jiran mabraatiin yeroo badu rakkataa daataan gizee badu rakkataa kan nama gargaaraa jiran iyyuu warra biyya keessa jiran isin kan biyya alaa irra dhiisaati isin warra biyya alaa jirtan oduu duwwaacha beektan maaliif garuu akkas fakkeessituu duwwaa taatan isin dhugaa rabbi badaa nama dabban mee qalbiidhuma keessan onneedhuma keessan irra nama gargaaruu baraameme an dhugaa rabbii nama jechuun nama gizee hunda waa'ee ijoollee Oromoo yuutuubara Oromoo ijoolleen Oromoo afaan Oromootiin yuutuubara hojjetan gargaaraanii bira dhaabbadhaa filisheerii godhaafi jedhee nama guyyaa guutuu miidiyaa irratti haasaa ooluun gizee tokko maaliin jedhee keessaan dubbisnaani dhugaa rabbi viidiyoo wayii gadhiisee jechuudha namni sun dhufee nama koomentii naan barreesse kana tokkoffaa maalummaan keenyaa jechuudha badaa nama aarsitu dhugaa rabbi utuu sheerii bootanii mee wanti isin kaffaltan wayii jira wanti isin irratti wayii jira
Ani namni tokko dhugaa rabbii ani jechuudha dura utuu yuutuubiin hojjetin viidiyoo nama kamii viidiyoo saba kamii yoo ta'e yoon arge laayikiin godha koomantii barreessu yoo na barbaachise koomantii barreesseen bira dabarfadha. Isin garuu bakkuma wakabaa wayii bakkuma namni baay'atee wanti haaraan itti haasa'amu bakkuma namni beekamtii qabu sabasabamee bakkum inni jiru sanatti fiigdan hundi keessan jalaa hoy jedhaa ooltan. Tokkoon keessan isin jala deemee isin laal'aan eenyu abbaan fedhe namni yuutuubar hojjetu hunda jala deemee laallaan. Garuu akka keessan kanatti hoy jedhaa hin ooluwan. Warra kaan biroo yoo liibii seenne yoo viidiyoos gadhiisne nama lama nama sadiitu ilaala. Namni lamman sadan ilaalu suni sheeriyyuu hin godhun numtu. Maal rakkini keessan garuu afaan duwwaa wanti ta'u jira. Afaan duwwaa wanti ta'u hin jiru. Sanuma ofuma isaayyuu ofirraa dhiisaa naasa'inaati. Isin dhimma mataa keessanii yuutuubii keessan hojjechuuf malee dhimma ijoollee Oromootiif dhimmamtanii miti jechuudha. Warri akkana afaaniin fakkeessitan yeroo baay'ee badaa nama jibbisiisa dhaabama akkana ofirra. Maal jechuudha? Maaliif sobdanii fakkeessitan? Otoo dhiiftanii maal qabu? Sa'aatii keessan maaliif gubdan? Waa biraan hojjettanu? Ijoollee Oromoo guddisaa wal gargaaraa jechuu kan ofirraa dhiisaatii waa biraa dubbadha. Dhimma viidiyoo keessaniirraa dubbadha. Dhimma ijoollee Oromoo irraa hin dubbatin atti fakkeessitanii.